jaalala dhugaami ooftu ka wajjin dabartine eegattanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun akka na waliin turtan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Hordoftoonni amantaa Islaamaa kan taatan baga sooma kaatiin isin gahee Eid Mubaarak yookiin immoo Ramadaan Kariim isiniin jechuun barbaada. Barri keessan bara jaalalaa gammachuu tokkummaa isiniif yaa ta'u. Kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa kanaatti. Maatii ishee waliin kan jiraattu dubartii tokkotu ture. Maatiin ishee maatii gaarii gorsanii kunuunsanii kan guddisan waan ta'aniif haala seera mana isaaniitti ijoolleen mana sanatti guddatan bakka deemanii fi bakka hin deemne ni qabu. Bakka deemanii keessaa fakkeenya mana barnootaa, mana amantaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Bakka deemuu hin dandeenye immoo mana sirbaa, bakka kubbaan itti ilaalamuu fi kanneen kana fakkaatanidha. Maarree garuu mucayyoon dubaraa kun hiriyoota ishee waliin mana sirbaa deemtee weellisuu baay'ee barbaaddi. Guyyoota hedduufis maatii ishee kadhattee jennaan lakki bakka kana deemuu hin dandeessu jedhanii ishee didaniiru. Isheef garuu haaloo wanta gaarii irraa maatiin ishee kan dhorkan itti fakkaate karaa kam keessumaayyuu galgala mana sirbaa mana galgalaa deemuu akka dandeessu yaaduun jalqabdi. Turtiiwwan yeroo dheeraa booddees yeroo maatiin halkan ciisan karaa foddaa mana ciisicha ishee baatee deemtee irratti hirmaachuu akka dandeessu yaadni ni dhufaafi. Yeroo dheeraas guyyoota hedduus otoo isheetti hin fudhatiin yeroo maatiin ishee ciisan karaa foddaa mana ciisichaa ishee utaaluun bakka mana sirbaa galgalaa kanarratti hirmaachuun milkoofte. Bakka sana arga deemtees nama umuriidhaan xiqqoo isheerra jiru dhugaatii baay'ee fudhateeruun wal arganii gammachiisee haasofsiisuun ni eegala. Maatii ishee bira yeroo jirtu dhugaatii hanga kanaatti dhamdhamtees dhugdees waan hin beekneef namni kun garuu bakka kana dhufanii sodaachuun waa'ee maatii yaaduun gonkumaa waan hin jirreef dhugaatii gosa barbaadde haala barbaaddeen dhuguu ni dandeessaa jedhee ajajee kennee fi ishees ni obaase. Irra deddeebiin erga fudhattee booda xiqqoo akka machaa'ullee ni taati. Namichi waliin jiru kun haga barbaaddetti dhuguu dandeessa jedhee ishee jajjabeessa. Ofiis namni kun baay'ee machaa'eera. Yeroo booddee mucayyoon kun mana kana keessatti sa'aatii dheeraadhaaf dhuguun na jibbisiisee mee mana sirba galgalaa gara biraanii deemnaa jettee ni gaafattiini. Yeroo kana namni kun maallaqa waan qabuuf rakkoo maalii qabaree halkan guutuu naannofnee bakka barbaadne ooluu akka barbaadne ta'u wanta barbaadne gochuu ni dandeenya jedhee deebiseefi. Akkuma mana dhugaatii sana keessaa bahaniinis gara konkolaataa isaatti imaluun keessa yaabbatanii deemuu ni eegalu. Namni kun dhugaatii haalaan ol dhugee waan jiruuf saffisa akkamiin akka inni konkolaachisaa jiru homaa wanta beeku hin qabu. Baay'ee saffisiisaa jira. Mucayyoon maddii teessu kuni maaloo saffisa isaa hir'isii jettee si'a hedduu isa kadhachaa turte. Haa ta'uutii garuu maali ni sodaatte moo hin sodaatiin ani of beekaa homaa tokkoyyuu hin taanu yeroo hundaa haaluma kanaan hin saffisiisee oofaa jechuun isheef deebisaa. Dubbatee akkuma fixeen ifti konkolaataa guddaan tokko ija mucayyoo kanaarra bu'ee. Kanaan booddees kan isheen of argite mana yaalaa yookiin immoo hospitaala keessatti. Akkuma ija ishee banatteen eessan jira jettee narsiidhaan yeroo gaafattu amma hospitaala keessa jirtaa konkolaataan walitti buunaan dhibamtee bakka kana dhuftee jettee isheetti dubbatti. Erga kanaa mucayyoon kunis xiqqoo akka yaaduu taatee namtichi ana maddii ture konkolaachisaanoo akkam ta'e baay'ee miidhamee jettee yeroo gaafattu dhiifama yaabboleettii koo inni battalumatti lubbuun isaa darbeeraa jettee deebistiifi. Baay'ee gadditee baay'ee boossee. Guyyaa kanatti gorsa
maatii ishee dhiistee galgalaan manaa ba'uu ishee baay'ee gaabbite. Sanaan booddee ammas xiqqoo turtee narsii sanaatiin konkolaataa keenya waliin walitti bu'ee namoonni keessa jiran akkam ta'anii jettee yeroo gaafattuuni isaanillee guutummaatti lubbuun isaanii darbee namni hafe tokkoyyuu hin jiru, du'aa fi jireenya gidduutti kan mul'atu si qofaadha jettee narsiin kun deebistiifi. Yeroo kanatti gaddi mucaa kanaa baay'eetti dabaluun balleessaan ishees baay'ee itti dhaga'ama. Takkaa ta'eeraatii wanta gootu dhabdee narsii kanaan ammallee maatii kiyyatti dhaamsa naaf dhaamii jettee ni gaafattiini. Narsiin kun lakkis tole sotoo hin jedhiin akkana jechuun dubbatte. Otoon ani isiniin dhagaheera ta'ee gorsa keessan otoon fudhadhee akkaataa isin na guddistanitti otoon jiraadheera ta'ee har'aa ani haala kanaan balaan na hin dhaqqabu. Namichi ana biraa konkolaachisaa ture ana biraa lubbuun isaa hin dhabamu. Konkolaataan nuyi walitti bu'e namoonni keessa jiranis lubbuun isaanii hin darbu ture. Ani gorsa keessan dideen manaa bahuu kootti lubbuun nama meeqaa sababa koon akka isheen darbituun taasisee maaloo yaa maatii koo dhiifama naaf godhaa jettee narsiitti dubbatte. Itti fufuunis narsii sanaan atoo calluma jettee na ilaaltaa tole siifan himaa lakki siifin himu maaliif naan hin jettuu jettee yeroo gaafattuuni gidduutti iji narsii kanaa imimmaan gadi naqee. Dubartiin balaa konkolaataadhaan rukutamte kunis obsaan afaan narsii kanaa eegaa otoo jirtuu lubbuun ishee addunyaa kanarraatii ni darbaa. Fageenyarra dhaabbatee dooktarri narsii kana ilaalaa ture maaliif ergaadhumaa isheen sitti dubbattee tole hin jenneefi jedhee yeroo gaafatuuni yaa dooktar konkolaataan walitti bu'ane suni maatii ishee kan qabate halkan sana barbaacha isheetiif manaa gadi ba'anii akkuma bahanitti hafanidha. Kana maal jedheen isheetti dubbadhaa ofiifuu isaan bira deemaa jirti jettee dooktara sanaaf deebistee fi deebisee dooktarri kunis waan jedhu dhabee baay'ee gaddee. Sababa isheetti lubbuun maatii ishee lubbuun namicha mana dhugaatiitti wal arganii lubbuun ishee addunyaa kanarraatii darbee. Hima diddeen du'an diddu jedhama mitiiree. Dhumni gorsa maatii ishee dhaga'uu dhabuu kanaan golabame. Seenaan kun nuyinillee baay'ee fayyada. Hedduun keenyi yaada gorsa maatii keenyaa dhiibnee daandii fokkotaarra yeroo dhaabbannu wal argina. Yeroon haa deebinuun dhaamsa tokko yeroo ta'u maatiin deebi'i jedhanii kan nutti dubbatan wanta gaariirraa wanta nu barbaachisurraa nu deebisuuf otoo hin taane daandiin kun jireenya keenyaaf badiinsa akka ta'e amanuun yeroodhaan lakki deebi'i jedhanii ilmaan isaanii gorfatu. Kan gurra qabu duras ni dhaga'a. Kan gurra hin qabne immoo didee morkatee kanaan gaha. Yeroo kamuu taanaan yaada maatii keenyaa haa kabajnu bakka haa kenninuufiin dhaamsa qophii Oromiyaatu yuunifoor guyyaa har'aati. Yoo jaallattan laayikii fi sheer gochuun dagatiina. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwaa. Yeroo gaarii. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee eegattanii taayya jaaltu fageenyaan na dhooftu.